jirtu nagaa keessanii har'a viidiyoo kana quartile for group data kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Daat yeroo darbe quartile an group data dhaaf ilaallee turre. Har'a immoo for group data dha maal fakkaata kan jedhu ilaallaa jechuudha. Daat quartile kana dura ilaallu quartile for group data dhaaf jechuudha. Okay, quartile jechuun daataan tokko nuuf kenname bakka afuritti daataa sana qooduudhaaf jennee turre. Bakka afuritti daataa sana qooduudhaaf immoo quartile sadiitu nu barbaachisu. Q1, Q2 and Q3 tu nu barbaachisu jennee turre jechuudha. Okay? Fi akkamittiin for ungroup data dhaaf akkamittiin akka hojjennus walii ilaallee turre jechuudha viidiyoo darbee keessatti. Daatu warri viidiyoo sana ilaalle deebitanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Hayyee quartile for ungroup data dhaaf group data dhaaf akkamittiin hojjenna kan jedhu daat formula mataa isaa qaba jechuudha. Innis K Q equal with BL plus K over N K times N over 4 minus cumulative frequency before over frequency in that class times I or class interval jechuudha. This is how we can get quartile for what? Group data. Group data dhaafi bifa kanaan quartile argachuu dandeenya jechuudha. As keessatti BL maalidha? K maalidha? N maalidha? CFB or cumulative frequency before maalidha? Frequency in that interval maalidha? Kan jedhu kana beekuu qabna jechuudha. Okay? Akkuma yeroo darbe ilaalle BL in lower class boundary akka ta'e ilaallee turre. Okay? K immoo number of quartile kan jechuun K ni keenyaa fi QK dha jechuudha. QK iddoon maybe 1 2 3 ta'uu dandeessi jechuudha. Kanaafuu K ni walqixa 1 2 3 ta'uu danda'a jechuudha. Quartile 1 quartile 2 3 ta'uu danda'a jechuudha. Inni kan biraa CFB in cumulative frequency before dha jechuudha. Daat bifa kanaan amma quartile kan keenya kilaasii kana keessatti argamu ta'e daat isa dura isaa jiru jechuun as keessatti yookaan kilaasii isa dura isaa jiru keessatti cumulative frequency argamudha. Cumulative frequency before dha waan ta'eef before kan isa dura isaa jirudha waan ta'eef jechuudha. Number frequency in the interval quartile keenya interval kana keessa yoo jiru ta'e frequency interval asuma keessa jirudha jechuudha kan ta'u. Daat inni kun immoo jechuudha. Daat fakkeenyaan gaafa hojjennu caalaatti ni. Okay, if we have the following data armaan gadii kana qabaanne Q3 barbaadiin hin jedhu. Q3 data inni kenname kana. Q3 barbaaduudhaaf jalqaba Q3 eessa keessatti argama kan jedhu beekuu qabna. That means intervalii kamiin keessatti argama kan jedhu beekuu qabna jechuudha. Intervalii kana akkasitti intervalii kana jedhamti intervalota kana keessaa eessa keessatti argama kan jedhu beekuu qabna. Isa kana beekuudhaaf maal goona? K times N over 4 jechuudha. Daat kana booda kunis maal ta'a jechuudha? K keenya 3 Q3 waan ta'eef jechuudha. Okay? Kanaafuu maal ta'a jechuudha? 3 times N dha. N immoo meeqadha? Guutummaa daataa keenya. Guutummaan daataa keenya immoo kun ida'ama isaati jechuudha. Frequency ida'ama frequency keenya 120 dha jechuudha. 120 jenna jechuudha. Over jennee 4 jenna jechuudha. Okay? Kana booda kun maal ta'a jechuudha? Daala asitti 120 free gaartan meeqadha? 30. 3 jenna into 13 is equal to 19. Okay? That 90 dha jechuudha. Keen 90 faaratti isaa argamudha jechuudha. Wottaa ammasitti 87. Asii kaasee garuu asii kaasee gaafas geenyu 88 kaasee 112 kana jechuun 90 as keessa jira jechuudha. 90 as keessa jira jechuudha. As keessa 90 jira jechuudha. Kanaafuu 90 as keessatti jechuudha. Kan nuti argamnu data as keessatti dha jechuudha. Okay, kanaafiyyuu BL kan keenya maal ta'a? BL keenya walqixa 91 dha jechuudha. Daat see jalqasee xiqqaadha waan taateedha. Inni kan biraa kan barbaachisu maalidha jechuudha? K'n beekamaadha, 3 dha. N keenya walqixa meeqadha? 120 dha jechuudha. Inni kan biraa kan barbaachisu cumulative frequency before. Cumulative frequency before kan jennu ammoo as keessa frequency kun cumulative frequency keenya inni kun jechuudha. Cumulative frequency as jira jiru 110 dha. Before yookaan dura isaa kan jiru garuu meeqadha? 87 jechuudha. 87 dha jechuudha. Inni kan biraa frequency in the interval. Frequency in the interval sana keessa kan jiru. Inni meeqadha? 25 dha jechuudha. 25 jenna jechuudha. Okay? Kana booda maal gochuudha jechuudha? Data nu kennan formula keenyatti fayyadamnee compute gochuudha yookaan dalaguudha jechuudha yookaan shallaguudha jechuudha. That means Q3 ni walqixa ta'a. BL plus BL keenya meeqadha? 91 dha jechuudha. Kanaafiyyuu 91 91 plus 10 into
30 ilaala into 3 into 120 over 4 minus cumulative frequency before keenya meeqadha 87 dha jechuudha over frequency kan keenya meeqa ture 25 dha jechuudha times I kan keenya I meeqa turte 10 dha jechuudha kanaafiyyuu times 10 jenna jechuudha okay kan 91 ida'uu jennee asitti meeqa taatisiin kuni ilaala asitti kuni 30 miti 90 jechuudha 90 hir'isuu 87 irra 25 jechuudha times meeqadha that 10 jechuudha kana booda kun 91 plus jennee 1.2 dha jechuudha kana gaafa shallagnee xumurree jennu that is 90 3 irra 25 jechuun immoo 30 irra 25 30 irra 25 jechuun immoo meeqadha tokko tuqaa lama jechuudha this equal with what 92.2 dha jechuudha 92.2 dha maaltu 92.2 dha that Q3 kan keenya yookaan quartile 3 kan keenya 92.2 dha jennee bifa kanaan quartile dalaguu dandeenya inni kan biraa kan waliin ilaallu decile dha the second one is decile for what for group data dha jechuudha ammas group data dha kamittiin barbaanna kan jiru waliin ilaallaa jechuudha okay decile for group data kan quartile for group data tiin waan tokko waliin dhabu waan xiqqoo waan muraasa tokko malee jechuudha isee sinitti agarsiisa keenyaaf DJ dha jennu J jechuun iddoon J kuni maybe J keenya waan ta'uu dandeessi ta'uu dandeessi amma sagaliitti jechuudha okay that DJ kan keenya wal qixa maal ta'a jechuudha J times N over kan quartile yoo ta'e over 4 jennee turre amma iddoo 4 kana decile waan ta'eef 10 jenna jechuudha kanuma garaagarummaa gidduu sana jiru minus cumulative frequency before over frequency in the interval times what I dha jechuudha yookaan immoo plus interval plus BL dha that asinis barreessuu ni dandeenya BL keenya jechuudha yookaan lower class boundary jechuudha that kanaafiyyuu wal fakkaataadha jechuudha eenyu wajjiniin kan quartile wajjin wal fakkaataadha jechuudha garaagarummaa jirtu asitti quartile yeroo ta'u 4 irra decile yeroo ta'u immoo 10 irra jechuudha okay example find D6 of this data dataan kun yoo nuu kenname D6 data kana barbaadi nuun jedha D6 kana barbaaduudhaaf that formula kana fayyadamna jechuudha innis maal ta'a jechuudha D6 keenya wal qixa inni maal argachuu jalqaba maal keessatti argama yookaan immoo that intervalii kam keessatti argama kan jedhu beekuu qabna jechuudha intervalii kam keessatti argama kan jedhu beekuudhaaf immoo DJ over N goona jechuudha D keenya meeqadha JN jedhama JN over N dha jechuudha N tun taane over 10 dha jechuudha that DJ over 10 dha is equal to JN keenya meeqadha JN keenya 6 dha kan barbaadaa jiru jechuudha times N keenya immoo cumulative frequency yookaan frequency walii galaadha 32 dha jechuudha 32 over maalii goona jechuudha that 10 goona jechuudha is equal to 192 over 10 is equal with 19.2 dha jechuudha kanaafuu 90.2 irratti argama jechuudha laala kanaafuu 90.2 laala kun ammasitti 19 dha jechuudha kanaafuu 90 dha jechuun asidha waan ta'eef as keessatti argama jechuu dandeenya jechuudha okay kanaafuu meeqa dha jechuudha karii kilaasii keessatti argama jechuudha okay kanaafuu BL keenya maal ta'a 70 dha jechuudha that 70 jenna jechuudha plus into 90 lala JN that 632 over 10 minus cumulative frequency before in more that fuldura kana kan jiru waan ta'eef kun immoo as kan jiru meeqadha 11 dha jechuudha 11 over cumulative frequency in the interval kan jiru immoo 80 dha jechuudha over 8 jenna jechuudha times intervalin keenya immoo range kana 50 to 60 dha that 60 minus 50 equal to 10 kanaafuu times 10 jechuu dandeenya jechuudha this equal with 70 plus 90.2 minus 11 over 8 times 10 dha jechuudha okay inni kun immoo is equal with 18.25 dha gaafa shallagnee xumur kana ta'a jechuudha therefore D16 keenya wal qixa kana nuu ta'a jennee bifa kanaan argachuu dandeenya jechuudha itti aansinee kan laallu percentile that amma immoo kan laallu
percentileidha jechuudha. For what? For group dataadhaaf jechuudha. Okay. Group dataadhaaf percentile barbaadu. Percentile jechuun daataan tokko bifa kanaan yoo nuu kenname, daataan nuu kenname sana bakka 100tti qoqqooduudha. Kanaaf immoo percentile 99tu nu barbaachisa innee turre jechuudha. Kanaafuu amma group dataadhaaf barbaaduudhaaf kan quartilitii fi kan decilitiin garaagarummaa homaatu qabu. Kan quartile yoo ta'e over 4 gochuudha. Inde kan decile yoo ta'e over 10 gochuudha. Formulaan majalaa sanarratti hundaa'uudhaan jechuudha. Kan percentile yoo ta'e garuu over 100 gochuudha jechuudha. Garaagarummaan gidduu isaanii jiru seema kana qofaadha jechuudha. Okay? Kanaaf yoo asitti formulaan PJ jennu fakkeenyaaf amma PJ yoo ta'e J jechuun lakkoofsa tokko kaasee amma 100tti jiru 99 yeroo jechuudha dhiigama 99tti kan jiru jechuudha J. Okay, yoo ta'e PJ keenya wal qixa maal ta'a jechuudha BL jenna jechuudha plus into J times N over 100 minus cumulative frequency before over frequency in that interval times interval jechuudha. That kana maal argachuu dandeenya jechuudha frequency percentile keenya argachuu dandeenya. Example fakkeenyaaf find P25 kuyyuu keenya ta'e P25 meeqadha? P25 kan barbaadnu kana barbaaduudhaaf kallattiidhaan formula keenya fayyadamuu dandeenya jechuudha. P25 keenya wal qixa maal ta'a jenna jechuudha. Garuu jalqaba kan beekuu qabnu eessa keessatti argama kan jedhu sana beekuu qabna jechuun percentilein 25 jedhamu eessa keessatti argama kan jedhu beekuu qabna jechuudha. Isa beekuudhaaf ammoo J times N over 100 dhaan beekna jechuudha. Is equal to J keenya meeqadha? J kan nuu kenname 25 dha jechuudha. Okay? Times N jechuun immoo tu walii gala frequency keenyaa dhufnee ilaalla jechuudha. Meeqadha? 100 times 100 dha jechuudha. Over 100 jenna. 100 by 100 constant ta'a jechuudha kan bada jechuudha. Is equal with 25 item dha jechuudha. Asirratti argama. Kanaaf 25 item immoo eessa keessatti group keessatti argama? Ammaatti 12 ammaatti 26. Kanaafuu 13 kaasee amma 25 as keessatti argama jechuudha. 13 kaasee amma 25 as keessatti argama waan ta'eef lammaffaa keessattidha jechuudha. Okay? Lammaffaa keessatti waan argamuuf kanaafuu P25 keenya wal qixa maal jechuu dandeenya? Lower class boundary as keessatti jiru meeqadha? 30dha jechuudha. 30 plus into J times N. J keenya meeqadha? Kan 25 dha kan nu barbaadaa jiru jechuudha. Times N keenya meeqa inneera? 100 inneera jechuudha. Over 100 jechuudha. Minus cumulative frequency before. Cumulative frequency as degree jaa. Kanaafuu minus 12 ta'a jechuudha. Okay? Over frequency in that interval plus 14. Kudhaafuu jechuudha. Times 10. Intervaliin keenyamoo jechuudha. Kana booda kun maal ta'a jechuudha? 30 plus jennee kun kanaan gaafa badu that plus into 25 minus 12 over 14 times 1 times 10 dha jechuudha dhiifama. That kana booda kun maal ta'a jechuudha? 30 plus 25 minus this 30 over 40 times 10 dha jechuudha. Is equal with 30 plus 130 over 14 ta'a jechuudha. Okay? Kana booda kun maal ta'a jechuudha? Is equal with 30 plus 130 kana jechuun 30 plus 9.29 jechuudha. Is equal with 39.29 dha jechuudha. Bifa kanaan maal argachuu dandeenya jechuudha? Bifa kanaan percentile argachuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa kan laallu mode. Asitti kan laallu for grouped data dhaaf jechuudha. Okay. Grouped data dhaaf moodii akkamitti barbaaduu dandeenya? Kan irra moodii jechuun maal jechuudha? Moodii jechuun data deddeebi'ee argame jechuudha. Deddeebi'aan data argame. For example, laalaas keessatti 2, 3, 2, 4, 5, 2 ajin. Kun data argannedha ajin. Laalaasitti 2 jira, 2 jira, 2 jira. 2 yeroo 3 jira jechuudha. Kana jechuun frequency 2 meeqadha? 3 dha jechuudha. Kan 3 meeqadha? Tokkodha. Kana fraction illee tokkodha. Garuu kan 3 kan 2 yeroo 3 jechuudha. Jechuun lama data kana keessatti yeroo 3 mul'ate jechuudha. Deddeebi'ee kan hunda caalaa mul'ate inni 2dha jechuudha. Kanaafiyyuu lama maal jechuudha? Mode of this data ta'uu danda'a jechuudha. Data kanaafi moodii ta'uu danda'a jechuudha. Moodii jechuun data isa deddeebi'ee mul'ate jechuudha.
Okay, amma fakkeenyaaf as keessatti ilaalaa kan biraa immoo. Amma fakkeenyaaf two 3 2 4 3 5 3 yoo jennu ilaalaa 2 2 2 yeroo meeqa yeroo sadii mul'ate jechuudha. 3 meeqa tokko lama sadii 3 illee yeroo sadii mul'ate jechuudha. Sadii yeroo sadii mul'ate lama yeroo sadii mul'ate jechuudha. Kanaafiyyuu moodii daataa kanaa kan ta'uu danda'u 2 and 3 dha jechuudha. Okay? 2 and 3 moodii daataa kanaadha jechuudha. Kanaafuu moodii yeroo tokko tokko maal ta'uu danda'a? Tokko waan moodii ta'uu danda'a. Waan mood kan jennu yeroo kamidha? Yeroo moodiin keenya yeroo tokko qofa mul'atu jechuudha. Fakkeenyaaf akka jalqaba isinitti agarsiise. Fakkeenyaaf lama qofatiyyuu hunda caala deddeebi'ee mul'ate jechuudha. Kanaaf isa kana waan moodiidha jenna jechuudha. Waan moodii yeroo ta'u isa kana karaa biraan maal jennee waamuu dandeenya jechuudha? Yuunii moodaal jechuudha. Yuunii moodaal jennee waamuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan tiyuu moodii yeroo ta'u jira. Moodiin keenya tiyuu moodii. Moodii achi keessatti argamu yeroo lama ta'u. Fakkeenyaaf akkasa kana asitti amma lama sadiis lakkoofsa isaanii wal qixa waan ta'eef isaan lachuu moodiidha jechuudha. Tiyuu moodii yeroo akkasii maal jenna jechuudha? Baay moodaal jennee waamna jechuudha. Inni kan biraan more than two mode. More than two mode. Two moodiin keenya lamaa ol yeroo ta'u. Jechuun lakkoofsa keessatti deddeebi'ee mul'atu fakkeenyaaf 3 4 yeroo ta'u jechuudha. Isa kanaan immoo maal jennee waamna jechuudha? Multi modal jennee waamna jechuudha. Multi modal jennee waamna jechuudha. Bakka kanaan moodiin daataa tokko keessatti argamuu danda'a. Moodii jechuun deddeebi'ee kan mul'atedha jechuudha. Amma immoo kan ilaallu moodii for group daataadhaaf akkamittiin iyyuu ilaaluu dandeenya yookaan akkamittiin shallaguu dandeenya kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Moodii simbool kan goonu yookaan kan bakka buusnu simbooliin moodii wal qixa meeqadha? Bakka kanaan bakka buusuu dandeenya jechuudha. Moodii bakka bakka buusna. Kanaaf iyyuu moodii argachuu barbaanne maal jenna? X akkas goone that equal with lower class boundary plus d1 over d1 plus d2 times class interval. As keessatti lower class boundary beektu. I beektu. Kan hin beekne eenyu feenyudha? Asirra haaraa kan ta'u d1 and d2 dha jechuudha. d2 fi d1 maalidha? Kan jedhu qofan isinitti agarsiisa. Ilaala as keessatti bifa kanaan class interval kan lachiin qabna jennee hafuran. That moodiin kan keenya as keessatti argamedha jechuudha. Ofaan kun sadiidha. Class interval keenya sadii ta'uu qaba. Ilaala ammasitti that bifa kanaan kana qabna yoo ta'e class interval sadii qabna jennee hafurannu. Okay. Class interval sadii kana keessatti moodiin as keessatti argamaa jennu kun classii moodiin keessatti argamudha. D1 dha jechuun D1 wal qixa maal ta'a? As keessatti frequency argamtu jira. Frequency classii moodiin keessatti argamu sana jechuudha. That frequency iddoo moodii kana keessatti jechuudha. Frequency moodii kana keessa jiru hir'isu frequency moodii dura jiru isa kaan isa kanaati jechuudha. Kun frequency isa jalqaba daataa kana keessaa irraa hir'isna jechuudha. D2 immoo akkas goone frequency as keessa jiru hir'isu isa kanaa goona jechuudha. Yeroo kana D2 arganna jechuudha. That calculation yeroo kun sirriitti ni gala. Fakkeenyaaf daataa kanatti nuuf kenname jedhaati roddaa. Daataan kun yoo nuuf kenname ta'e daataa akkamitti moodii kana shallaguu dandeenya? Jalqaba kilaasii moodiin keessatti argamu sana beekuu qabna. Kilaasii moodiin keessatti argamu fakkeenyaaf kan miidiyaanii, kan kwartaayilii, kan desaayilii, parsantaayilii beekuudhaaf daataa akkas goona. Fakkeenyaaf kan kwartaayilii yoo ta'e KN over 4 jenna himti. Daataa kan keessatti argamu sana beekuudha. Asitti garuu kana nu barbaachisu. Asitti kan nu barbaachisu isa frequency isaa guddaa ta'e qofa inni ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf ammas sagaltu guddaadha. Frequency warkaan 645 2dha. Daatti xiqqaadha jechuudha. Sagal keessaas guddaa waan ta'eef moodiin keenya as keessatti argama jechuudha. Bakka deddeebii yookaan intervaaliin guddaa ta'e sana keessa jechuudha. I mean frequency guddaa ta'e sana keessatti argama jechuudha. Bifa kanaan arganna jechuudha. Kilaasii moodiin keenya keessatti argamu jechuudha. Erga kilaasii moodiin keenya keessatti argamu argannee booda that x yookaan moodiin kan keenya wal qixa ta'a maal bl plus d1 over d1 plus d2 times class interval jechuudha. Kanaaf asitti BL qabna. BL keenya 60dha. Okay. BL wal qixa meeqadha? 60 jechuudha. Inni kan biraa D1 keenya. D1 jechuun immoo cumulative frequency isa as keessa jiru kana kan argamna. I mean cumulative hin taane asitti cumulative frequency nu barbaachisu. Frequency as keessa jiru kana that's sirrii moodii irra jiru yookaan classii moodii irra jiru hir'isu isa moodii fuulduraa hir'isna jechuudha. That meeqadha? 2dha jechuudha. Is equal to 7. D1 keenya 7 jechuudha. D2 jechuun immoo that equal to 9 jenna ammas. Cumulative frequency isuma that moodiin keessa jiru sana 9 isa taanu isa sattaanee jiru yookaan isa
moodii itti aanee jiruuti jechuudha. 5 jechuudha inni immoo is equal with 4 jenna jechuudha. Kana booda i kan keenya wal qixa 10 jechuudha. Kana booda that shallaguudha jechuudha. BL keenya meeqa inni irraa that 60 60dha jechuudha. Ida'u into D1 keenya meeqadha? D1 jechuun 70dha. 7dha dhiifama. 7dha over 7 plus 4 times 10 jechuudha. Is equal with 60 plus 70 that 7 baay'isu 10 70dha waan ta'eef jechuudha. 70 over 40 jechuudha. I mean 4 plus 7 11 jechuudha. That is equal with wal qixa meeqa ta'a? 60 plus 6.3 dha jechuudha. Is equal to 66.3 ta'a jennee bifa kanaan moodii keenya argachuu dandeenya jechuudha. Har'aan dhugaa amma viidiyoo biraatti walitti deebi'u nagaa naaf